السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني كم جرتو كبجنتوتا جالتمتوتا ورفت جميلة بغني كان رفتن فيديو عراتي وروني يدي سيجارة سانا لكنا رفتن سبسكرايب شير لايك وتفن دقيتنا أكسو مسور سبسكرايب في شير لايكي قولانا ولين توتن hundi keessan wedduu galatooma baay'ee tokko isin jaaladha kan isin jaallu walitti immoo rabbi isin kan isin kalqeesina ajaallatu isiniin jecha arraan kana immoo boleen kiyya viidiyoon isin qabadhee dhufee video haadhaan isinitti deebi'een jira xiqqoo isinirraa badeen ture yaa'u biiziin ture firii miti duraanuu yeroo mooniin taaniin hojjetta maaliif viidiyoon hojjettan ijoolleen baay'ee keessan kanatti himaa turtan baay'eetu jirtu hedduu galatoomaa na jajjabeessuu keessaniif garuu immoo bakka baay'ee biiziin ture yeroo namni biyya galuu ka'ee girgiddaa miici jedhu ol ba'iitii laambaa nazzafi jedhu dhugaa rabbi bakka nagiin gilchitti nagalchaarte jechuudha niitiini alaa qollee hala alhamdulillah keessaa ba'een jira akka qofadha jechuudha. Macarrashaa yeroo dhumaatiif Joordaan keessaa viidiyoon kan isinii darbu kana booda jiimmaa biyya jiiturraa isinii darbaa akkasumas hundumti keessan warra jajjabeessitanii jabaadhu jameen duddubbatti deebinii haasaa namaan dhaggeeffatanii dhuguma rabbii keessaan dhuftanii jechuudha. Ijoolleen baay'een keessan nama viidiyoo koolaaluu caala namni keessaan dhufee jabaadhu naan jedhu duubatti deebinii jabaadhu gaafa tokko milkooftaa naan jettan hundumti keessanuu ulfaadhaa galatoomaa fayyaanaa taasisaniin jedha. Dhugaa rabbi yuutuubiin kuni qarshii irraa argadhurra namoota ana achirratti babbaree fi akkasuma yoo tokko bakka nama na jajjabeessu nama jabaadhu waan akkanaatu hojjettee viidiyoon keessi ilaalama jajjabaadhu naan jedhu kanan argadhe caala jechuudha. Maallaqa isaa warra hojjetaa qofatu beeka. Namni maallaqa yuutuubii argachuuf viiyuu baay'ee argachuu qaba. Sanimmoo nuti waliin jajjabeessinu. Dhugaa yaa Oromoo ijoolleen tokko yeroo isiin kaatee waan tokko jammartu jajjabeessaa viidiyoo isaanii sheerii laayikii godhaa fi hamma isiniif danda'ameen wal gargaaraa wal jajjabeessaa isiniin jedha. Kaanee jirra gara biyyaatti galuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii obsanuu kennee hammaadhaatti yaa'u jechas waan hundaan dandeessee guyyaadhaatiin nagee gammachuun koo guddaadha. Akkasumas rabbiin dhalaa tokko kan nan jaalanne diina koollee dhala kennee fi irraan fageessinii rabbiin warra irraa fagaatee jirullee nagaadhaan biyya isaa maatii isaatti isaa deebisuu hundi keessan abshiru obsi wanti inni dabarsin hin jiru obsaan dabarsaa waanuma hundaayyuu rabbiin nagaan biyya keessan isin fidu isiniin jedha. Hadhammoo boleen kiyya wannan isin qabadhee dhufe waa'ee faasii koronaa jechuudha. Marmaraa koronaa yeroo godhamnu akkamitti godhamuu qabna waraqaa isa akkamiitu sirriidha. Haala kamiin yoo godhamne iyyammoo haala kamiin marmaraa yoo goone biyyatti galle immoo atoo mana turtii sanan itti turan sanan gorin maatii keenyatti makamuu dandeenya. Waraqaan isa kamtu sirriidha kan ijoollee baay'ee naqanii achitti kan hafantu baay'eetu jira. Garuu ifa godhee namni namaaf kennu hin jiru. PCR TBC manaamanii jedhama hundi nama. Obboleen kiyyaa PCR dhuma addunyaan illee eessuma yoo deemte PCR dhuma maramaraa mananni kamiyyuu jechuudha. Garuu dirqama wanta isin beekuu qabdan isinitti himaa. Ani maaliif mucaan addunyaa kollee torbee lama dura biraa galtee anillee kunoo galuuf san maramaran isin garsiisa. Akkamitti akka maramaramuu qabdanuu fi waraqaan tikkeelanyaan isa kamii yoo maal ta'e gaariidha waan jedhu isin agarsiisa. Isinillee amma dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa laayikii sheerii godhaa. Ati yoo hin beekte ta'e kan hin beekne hedduutu jira waan ta'eef warra saniif sheerii godhaa. Jalqaba irratti telefoonaan innaa jarri isiniif danii fudhatina. Anaan madheen gadda liinkii isaa isinii ergama. Liinkii sana gadi tuqxee yoo as keessa turte ta'e negatiivii ta'uu kee barraan dhiisuu dandeessa waraqaan si barbaachisu hin jiru. Liinkii sana qofa fudhatanii ijoolleen asii biyya gadi bu'u yeroo dhaqan achi gaan intarneetiin hin jiru sanumaa telefooniin nu cufamuu danda'a. Akkasitti jechuudha ijoolleen baay'een isaanii kan isaanii bakka intanii turaaran bakka tursiifamu sana. Saniifuu bakka itti marmaramtan sana deemtanii waraqaa maqaa mustashifaa sana qabu fudhachuu qabdan. Tole liinkicha isinii dhufe sana hin fudhatina. Yaa'u ilaaltanii achi booda immoo jaraan deemaa waraqaa sanaa fidaa jedhaani. Ana akkas goonannaa dhufe jechuudha. Amma bayoolaaf kan jedhu kuni bakkuma mustashifaa faasii koronaa qofa qophaa'edha jechuudha biyya kanatti iddoo biraa akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Inni lammaffaan ammoo maqaa keessan tikkeelanya paaspoortii keessan irra jiruu fi suuraa paaspoortii keessanii gaafata jechuudha. Wanni kun maramaraa tikkeelanyaan kan dhaqxee mustashifaatti nama iddoo tursiifamu sana biyyatti galtee akkan turree fi tikkeelanya maqaa keetii fi suuraa jawaazii keetii suuraa paaspoortii jechuudha. Suuraa paaspoortii keetii si gaafata. Baqaan isinitti mul'achuu gaariillee miti. Ni argitu miti wanna kana. Wannatti kana ni argitu miti si paaspoortii keessan irra jirtu jechuudha. Kuni paaspoortii kee irra illee ni jira.
asirra illee ni jira jechuudha. Maqaan illee maqaa kee guutuu paaspoortii irra jiru ta'uu qaba. Wannattiin kun illee irra jiraachuu qabdi jechuudha. Sii galame inni tokko fana akkasidha. Lammaffaan ammoo koodittiin kun illee jechuudha. Irra jiraachuu qabdi. Kanumadha baqa kun kanarraa kan hafe akka fayya qabeessa ta'edha jechuudha. Kan agarsiisu kun waan isin barbaachisu qabu. Kun negatiif bas. Akka kanatti marammaramtanii waraqaan isaa tikkilenyaan bakka isinitti marammaramte sanarra bilbila keessaa dhiqamu osoo hin taane mana akkimii sanaas ni dhufuu qaba jechuudha. Mana yaalaa bakka itti marammaramtan sanaa isinii dhufuu qaba jechuudha. Waraqaan tikkilenyaan akka kana tolee waraqaan tikkilenyaan akka kana isinii dhufuudha qaba. Yaa'u bakka kanadha kan isinii qabaddee dhufee waraqaa kanatti isinii dhufuudha qaba. Isinillee sikkilitti akkanatti qabattanii galuu qabdanii akka galtanii torbee tokko torbee lama mana barumsaa keessatti ta'anii turtanii achitti illee nama qabuu danda'a waan ta'eef yaa'u waraqaa kana fudhadhaa galaa isiniin jedha. Amma sammuu kennaa madaamiin kun cuuffitee achi booda kennaa siinaa bitte isin garsiisa. Oh my god. Maashaallah jedhaa dhugaa rabbi madaamiin kun miskiinadha. Uffata illee baay'ee naa bittee ani bakka uffata manaa bittee iyyuu ni ga'a. Garuu isin ammoo kananaaf qabattee naa eeddiyaarra jechuudha. Waaw maashaallah. Warqii kanatu naa bitamee ifajee waggaa afur isheen mataadhaa gadi na gombisaa turte. Tolan bannee yeroo kana nama gammachiisa garuu ammoo bakka yeroo hojii nama baay'eetti immoo nama aarsa ture. Wallahi maashaallah baay'ee bareeda. Yaa toon ofii kooti bituuti baay'ee jabeenya. Amma garuu isheen naa bittee jechuudha. Anillee bitaddeetiin jira. Isin garuu lammaffaan bittee my god. Akkasii bakka kennaa kanatu naa bitamee yaa alhamdulillah ngaha uffata illee baay'ee naa bittee qarshii illee alaabaa fa'aa waan galanii shokkoleetti manamuun baay'ee naa bittee maashaallah wallahi madaamii akka kootii isinaa kennu kan isinitti jabaattee jirtu illee isinii alaaffisu kennaan biraallee istiisa baay'eetu jira birriin jira. Gisee gadi kaan bakka hojiidha dadhabdee birriin ni jira. Doolaarri kun jechuudha akkanatti namni naaf kenna jira obboleessi abbaa manaa qe'ee kana namoota baay'eetu naaf fidee warri siswaarii kana naaf bitan illee baay'eetu jiru. Kennaa baay'een fudhadhee alhamdulillah bakka adas ብሎኛል ምን ልላችሁ ነጥቶ ለጀራዳ baay'ee ነጥቶ ለጀራ tokkoffaa galee intala kiyyan argaa haadha abbaa kootu jarri fayyaa qabanuutu jarri lubbuun jiranitti galuun waan qalbii miti. Ani garuu hunda caalaa biyyuma namaa keessaa bahee ganamuma hirriba keessaa yeroo dammaqe maalanna sababa beektanii ganama kan ija kolfaa banan awwala mukni isaa yaadadha. Sammuu mukni isaa fudhee mana keessa deemuu yaadadha. Yaa baay'ee ulfaata jiruun biyya namaa namni illee namaaf hin beeku firrii olmi biyya laa jirti siin jedhee qarshii si gaafata malee maal hojjettee akka itti fidaartu namni si beeku hin jiru. Umriin ijoollummaa ammoo utuutiin beekin sararaadhuma gara biyya keessaniitti galaa dhugaa rabbi buna shaayii nagaddanii mana mataa baratanii waa baay'ee hojjechuu dandeessu. Dirqama mana bittee mana dhakaa galchitee dirqama biffee bittee dirqama soofaa galchitee ta'uu qabu. Galtee biyya keessatti illee hojjettee guddachuu dandeessa. Biyyuma keenya rabbi nagaan ufa godhu hayyoota keenya warroota ilamanii manadhaa keessatti rakkachaa jiran rabbiin harka diinaa keessaan ufa baasu isiniin jedha. Hunduma keessan iyyuu baay'ee isin galateeffadha ulfaadha. Kana booda gara biyyaatiif waan gaarii hojjettee akkan isinii qabadhee dhufa abdiin qaba. Nagaatti naa turaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.